Dabali, Wakara Dabali, teessoo isaa galma diidee ta'u kan ta'e itti kan argamnudha. Saniif haalota silaa giddugalli kaabaa itti jiran koreelee gidduu gala wajjiniin sochii silaa amantii waaqeffannaa gidduu gala kaabaa yookaan immoo salaalee kana keessatti maal fakkaata waan jedhu turtii kan waliin goonu ta'a. Saniif mee maqaa keetirraa eegallu. Tole, maqaan koo Taammiruu Barakaa Jimaan jedhama. Hojii gaggeessaa giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa kaabaati. Miseensan immoo galma diida heexoo kan bulchiinsa magaalaa Fiichee keessatti argamuuti. Akka kanaa wal barraa jechuudha. Ayyee fayyaa taa'ee ani asii gaaffii deebiidhaan kan isaan faana turu tokkummaa Alamuun jedhama. Hojii gaggeessaa kutaa fi odeeffannoo gidduu gala kaabaati. Turtii waliin taasisnaa jechuudha. Mee sochii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kana keessatti dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa hoggaa jennu maali? Dhaabbanni kun hojiin isaa maali? Hojii akkamii hojjeta? Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa hojiilee akkamii hojjeta? Kaayyoon dhaabbata kanaa maali? Tole, dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa gaafa jennu jaarmiyaa waaqeffattootaan dhaabbate jaarmiyaa uummata Oromooti, jaarmiyaa gurraacha Afrikaa kanaati. Dhaabbata amantii kan silaa warra lafaa fi lafee waliin qabnuuti. Sunis jaarmiyaa silaa akka dhalootatti dhaloota wal jala yaasee dhaloonni kun sirnaa fi qajeelfama warra isaa kan ganamaa sanitti duudhaa isaa kan dhalootummaadhaan qabu sanitti deebi'ee sirna isaa lafa qabsiifatee akka dhaloota isaatiif ta'utti dhaloota isaa utubee waan dhaloonni isaa qabu san barsiisee jaalalaaf gammachuudhaan dhaloonni kun akka dhalootatti waan silaa waliin qabu san tifkatee akka jiraatuuf jaarmiyaa hundeeffamee sochii bal'aa taasisaa jirudha. Kunis akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatitti caasaalee garaagaraa diriirfachuudhaan caasaalee akka barbaachisummaa hojii saniititti akka barbaachisummaa waan silaa dhaloota kanaaf ni ta'a jedhamee yaaddamuu fi dhalootummaadhaan qabnu san bakka itti deebisee ni ijaara jedhame caasaa akkasii hundeeffatee giddugaloota wiirtulee godinaa koonyaalee haga galmaatitti diriirfatee sochii garaagaraa itti jira. Haaluma kanaan dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugaloota 5 qaba. Giddugaloota san keessaa giddugalli kaabaa kan teessoo isaa bulchiinsa magaalaa Fiichee as galma diida heexoo ta'e giddugala tokko akka giddugala kaabaatitti wiirtulee 2 jira. Wiirtuu godinaa kan godina Salaalee fi kan Wallooti yookiin wiirtuu Salaalee fi wiirtuu Wallooti. Wiirtulee kanatti galmoota babal'ifatee kaayyoo silaa ijaarameef san utubee akka dhaloonni kun wal jala yaa'ee sirna isaa baratee qajeelfama isaa baratee gama hundaanuu of danda'ee of ta'ee akka jiraatuuf sochii bal'aa taasisaa jira. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yoo jennu gabaabbinaan haalan ammarraa ibsi kanaan ta'a jechuudha. Ayyee fayyaa tahii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jechuun kan dhaabbata amantiiti. Dhaabbata amantii hojjetudha. Amantii uummata Oromoodhaa kan hojjechaa jirudha kan isin kaastanii. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa waggaa jennu kan waaqeffannaan amantii gurraacha Afrikaa kanaa ta'uusaa namuu hin beeka. Wanni silaa hojjetullee waan amantiiti kan jettanii nu kaastan irraa nu himtantu jira. Haa ta'uti malee dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaadhaa erga hundeeffameeti erga dhaabbata amantii waaqeffannaa ta'uusaa beekamee sochiiwwan garaagaraa gochuudhaan giddugaloota 5 kan hundeeffatee hojii isaa hojjechaa jirudha kan nu kaastanii. Mee giddugaloota san keessaa giddugalli kaaballee isa tokko jettaniitiin jirtu haalota silaa sochii giddugala kaabaa kana keessatti yookaan Salaaleetti sochiin amantii waaqeffannaadhaa waliin gahuu irratti bifa kamiin deemamaa jira? Tole, akkuma waliin nu beeknu giddugalli kaabaa erga hundeeffamee qabee caasawwan barbaachisu diriirfatee osoo daangaa naannoo kana qofatti hin daanga'in godina
Walloo haga naannoo Amaaraatti deemee galmoota hedduu banatee jira. Bifa tokko tokkoon haala rakkoo nageenya naannoo sanirra jiruun galmoonni keenya alaafatanii malee haga Dabra Taaboritti galma tokko darbee Dabra Maarqositti galmi tokko banamee ture. Ammallee naannuma Amaaraa Waldiyaatti galma Gubbaa Laaftoo kan jedhamu ammallee sochiitti kan jiru hojiitti kan jiru banamee hojiirra jira. Dasseetti illee akkasuma Walloo keessa Kamiseetti galma Odaa Garaadoo akkasuma Axaayee magaalaa Axaayeetti galmi Odaa Jaarraa Waataa galmoota kana keessaa galmoonni muraasni ammallee sochiitti jiru jechuudha. Dabalata Salaalee kanarratti koonyaalee 5 koonyaalee amantii 5 banatee sochiiwwan garaagaraa taasisaa jira. Sochii san keessatti waan silaa jaarmiyaa kanaaf ni barbaachisa jedhe waan dhaloota kanaaf ni barbaachisa jedhe kamuu qusannaa tokko malee sochiitti jira. Sochii kana keessatti immoo waan silaa gochuu qabu karoora fi sagantaa sirnaan baafatee waan silaa dhaabbanni karoora qabaa waan kutaalee jiran hundarrattuu kutaan hojii raawwachiiftuu kutaan barnootaa kutaan odeeffannoo fi quunnamtii kutaan faayinaansii kutaaleen jiran hundumtuu waan isa barbaachisu akka karooraatitti. Karoora san immoo kurmaanaa immoo kan kenname san ji'atti deeffachuudhaan sochii bal'aa taasisaa jira. Haga danda'etti sochii dhaloota kana ijaaree bakka isaatitti deebisuu sochii namni kun akka namaatitti namummaa guutee akka jiraatuuf akka giddugala kaabaatitti waan bal'aa taasisaa jira. Keessattuu sochiiwwan caasaa qabu diriirfatee caasa sanii wal quunnamuudhaan haga koonyatitti haga galmaatitti kutaaleen jiru kun hundumtuu quba wal qabaachuudhaan sochiitti jira jechuudha. Sochii kana fakkaatti jira jechuudha ammatti. Fayyaa taa'ee mee koonyaalee 5 qabaadha kan jettanidha jechuudha giddugalli kaabaa kuni. Koonyaa 5 qabaachuu isaanii himtaniirtu. Koonyumti jechuun maali? Mee koonyaan kun maali? Hojiin isaa kun maal hojjeta? Tole fayyaa ta'ee giddugalli kaabaa wiirtuu Salaaleeti jechuudha. Akka giddugala kaabaatti wiirtuulee 2 qabna. Wiirtuu godinaa kan jennu kana wiirtuu godinaa kan Salaaleetii fi kan Wallooti. Walloo haala fageenya isaatirraan bifa koonyatiin ijaaramuu hin dandeenye haa ta'uti wiirtuu Salaaleetii irratti koonyaaleen ijaaramee jira jechuudha. Koonyaa jechuun babal'ina galmoota keenyaa kan sadarkaa aanatitti galmoonni tokko walitti dhiyeenyarraan walitti dhufanii galmoota akka amma qabnutti galmoota 5 fi isaa ol bakka tokkotti bulchiinsa tokkoon hoogganamanii kan waan silaa nurraa barbaadamu hojjechaa jiranidha. Koonyaa gaafa jennu waan silaa sadarkaa aanaa tokkootitti jiru babal'ina galmootaa akka nuti qabnutti galmoota 5 fi isaa oltu naannoo tokkotti walitti dhufee koonyaa ijaara. Koonyaan sun immoo caasaa isaa haga galmaatitti wal qunnamee barnoonni akka barnootatitti hojii raawwachiiftuun akka hojii raawwachiiftuutitti waan silaa irraa eegamu san raawwataa jechuudha. Koonyaa gaafa jennu waan akkasiiti. Galatoomii. Koonyaaleen egaa galmoota tokkoo fi akkasuma tokkorraa eegalee haga silaa galmoota 5tti hoggaa ta'e walitti dhiyeenyaan dhufanii sochii amantii waaqeffannaa akka hojjetanidha kan nu kaastanii. Mee haa ta'uti akka waliigalaatti galmoonni giddugala kaabaa kana keessa jiran galma meeqa? Galmoonni akka giddugala kaabaatitti yeroo durarraa qabanii erga dhaabbanni kun akka dhaabbataatitti of danda'ee waraqaa beekamtii fudhatee sochiitti galee kan xalayaan kennamee fi baname akka giddugala kaabaatitti naannoo galmoota 40ti. San keessaa galmoonni muraasni haaluma yeroo jiru kanaan haala nageenya naannoo san irra jiruun keessattuu galmoonni naannoo Amaaraa keessatti banaman laaffatanii jiru. Haa ta'uti kan wiirtuu Salaalee galmoonni muraasni laaffatan jiraatus galmoonni hedduun sochii bareedaa taasisaa jira. Fayyaa tahii galmoota 40 giddugala kaabaatti kan qabnudha. Haa ta'uti immoo galmoonni silaa achi keessa illee hojiirra jiranii fi yeroo
lallaafatanii kan mul'atanillee nu kaastaniitiin jirru. Haa ta'u mee galmoota silaa amma hojiilee amantii waaqeffannaa hojjechaa jiran kana keessa irratti tajaajilli warri silaa galmaa kun argachuuti qabu gama amantii waaqeffannaatiin wantoonni silaa gama mootummaatiin irraa guutamuu qabu. Maaliif amantii waaqeffannaatillee tarree amantii kamuutiin qixa ilaalamuu waan qabuuf mee gama kanarratti tajaajila silaa iddoo galmaatiif argachuu irratti galmoonni 40 jiran kana keessaa galmoonni muraasni akka lallaafatanidha. Dabalatammoo galmoonni silaa hojiirra jiran waan jiraniif sochii silaa tajaajila iddoo amantii sanatti barbaachisu haalan argachaa jiru. Yoo silaa immoo argachaatiin jiraanne maalirraa kan ka'etu waan jedhu kana asumaanuu akka silaa nu himtan. Asirratti wanti sirriitti nuti ilaaluu qabnu galmoonni keenya aga ammaa jiran kun gaafa galmi tokko lama yookiin sadii jedhamee banamu san gumaachuma miseensa keenyatiin yookiin immoo manuma kiraatiin eegalee jechuudha. Galmoonni jiran hundumtuu ni beekna jechuudha. Rakkoo gaafa mana kiraa keessa jiran rakkoon akkamii akka nama mudatu adeemsa akkamiitiin akka ceene dhaloonni hojii galmaa kana hojjetu dhaloonni akka Oromootitti naannoo kanarra jiraatu waan san quba qabaa ni beeka. Haa ta'uuti tajaajila silaa dhaabbata tokkoof barbaachisu tajaajila galma tokkoof barbaachisu tajaajila akka giddugala tokkoof barbaachisu guutamee jira yoo jenne hin guutamne jechuudha. Akka giddugala kaabatitti galmi lafa mataasaa argatee jiru galma 5. Galmoonni kunis galmi Diida Heexoo kan bulchiinsa magaalaa Fiichee keessatti argamu argatee jira. Galmi Garba Gurraachaa kan bulchiinsa magaalaa Garba Gurraachaa keessatti argamu akkasumas galmi Malkaa Walgaa kan aanaa Kuyyuu keessatti baadiyyaatti argamu lafa kan argatee jira. Akkasuma Koonyoo Kuyyuu jalatti aanaa Dagam jalatti galmi argamu galmi Tulluu Adalgee lafa ijaarsa galmaatiif ta'u argatee jira. Kan biraa galmi Hundee Ganamaa kan bulchiinsa magaalaa Ejiree keessatti aanaa Hidha Booboteetti kan argamu lafa galmatti ijaarratu argatee jira. Galmoonni muraasni kun argatanii malee baay'ina galmoota qabnuu fi haala baay'ina miseensota qabnuutiin hin arganne jechuudha. Tajaajila nu barbaachisu sanii gaaffiidhaaf immoo galmoonni si'a 4 ol lafa tajaajila awwaalchaa akkasumas lafa galma irratti ijaarratu galmoonni gaafachaa jiru jechuudha. Ammallee hin teenye gaafachaa jiru. Deebiin qaama mootummaatirraan deebi'uu jalatti qabachaa deemnee nu harka jiraa jechuudha. Galmoonni si'a 4 si'a 3 irra caalan galmoota keenyaa gaaffii lafaa kana haga ammaa dhiyeessaa jira jechuudha. Deebiiwwan gama mootummaatiin argame kaan lafa hin qabnu kaan immoo hinuma kennaa lafarra butuun kaan immoo osoo silaa amantiin kun jaarmiyaa amantii ta'ee jiraachuusaa beekanii darbees beekamtiin federaalaa haga godinaatiin xalayoonni guutuun isaanii isaan bira osoo galee jiruu osoo lafas qabanii harkifannaan bakki itti jirullee ni jira. Sunillee maalirraa jennaani caasaan amantii karaa qaama mootummaa keessan ifatti wanni mul'atu amantii ofii eegsifachuudhaaf jecha hojii mootummaa fakkeessuudhaan bakkitti lafarra harkifatu ni jira jechuudha. Sunis amantii kiyyaan ala amantiin biraa maa jiraataa ifatti waan mul'atu jira. Sun immoo guyyaa isaa eegee hin furamaa waan silaa seerri biyya kanaa qajeelfama biyya kanaa nu deeggaru waan ta'eef san nullee jabeessinee irratti ni hojjenna. Tajaajiloonni biraallee tajaajiloonni akka ibsaadhaan bishaan wal qabatan tajaajiloonni bakka ijaarsa galmaa biratti bakka awwaalchaa akkasumas waan silaa amantii tokkoof deeggarsi qaama mootummaatirraan godhamu guutummaan guutuutti raawwachaa jira jechuu hin dandeenyu. Warri nu raawwatan ni jiru. Irra caalaan immoo warra raawwanne baay'ataa jechuudha. Haalli tajaajila lafaatiin, haalli tajaajila ibsaatiin, haalli tajaajila bishaaniitiin akka kana fakkaanna. Darbee galmoonni baay'een akka mana kiraa keessa jiran namoonni beekaa jechuudha.
Sunillee adeemsa kireessaa fi kireeffataa tokko hordofee galmi keenya galmoonni banaman akka sanitti banamuu jechuudha. Haa ta'utii gama saniin dhiibbaa uumuun ni yaadamaa jechuudha. Akka amma jennu kana warri amantiin kun akka jiraatu hin barbaanne. Amantii kana qofa osoo hin taane dhalootumti kunuu akka jiraatu warri hin barbaanne fa'aa haala carraa mana kiraa keessatti amantiin gaggeeffamuu hin danda'u jechuudha. Waan tokko tokko uumuudhaan akka galmi sun cufamu yaaliiwwan garaagaraa taasifamaa ture jechuudha. Sun immoo namuu heera biyya kanaatti socho'a. Haga mirgi kireessaa fi kireeffataa jirutti kireeffannee ni hojjenna. Sanillee jabeessinee nullee fuuldura dhaabbannee galmoonni keenya tajaajila akkasii ittuma jira hojjechaallee jira. Darbees miseensonni keenya jabinaan gumaata gama saniin barbaachisu. Dhiibbawwan akkanaa kana ilaaluudhaan gumaata taasisuudhaan galmi miseensonni keenya galma nuu kennuudhaan itti tajaajilamaa jirra. Haalli keessattuu gama tajaajilaatiin wal qabatee giddugala keenya kana jiru kana fakkaataa jechuudha. Hayyee fayyaa tahii haala silaa tajaajila iddoo galmaa yookaan immoo iddoo amantii waaqeffannaa kanarratti galmoonni argatan yookaan immoo gama mootummaatiin sochiin jiru laafaa ta'uusaa waan silaa tarree amantii tokko barbaachisu guutee mootummaan kan hin argamin bakka bakkatti sirriitti haala mul'achuu isaati kan nu kaastaniitiin jirtanii. Yaa ta'uti malee waan kanaaf wanni silaa furmaata ta'u maali? Fakkeenyaaf amantoota silaa ollaa keenya waggaa fudhanne magaalaa tokko keessatti iddoo 4 iddoo 5 qabaachuutu jira jechuudha. Haa ta'uti immoo amantii waaqeffannaadha akkuma giddugala kaabattu bakka 5 qofa kan qabu. Bakka 5 kanatu tajaajila qofa argame. Magaalaa tokko keessattuu ollaan amantii keenya jiru 5 waggaa qabaatu nuti immoo akka giddugala kanaatti 5 qofa amantii waaqeffannaadhaa qabaatee argamuun kun sirrii akka hin ta'in yookaan immoo tajaajila silaa qixa amantii kamii akka laallamaa hin jirredha kan nu kaastanii. Waan kanaaf immoo akkaataa kam ta'uu qabaa fuulduraaf immoo wanni godhamuutii qabaa jettan asirratti dhaamsa akkaataa kamiin waggaatti deemame tajaajilli silaa amantii waaqeffannaatiif yookaan immoo barbaachisummaan amantii waaqeffannaadhaa kanaaf godhamu kun maaliif amantii waaqeffannaadhaa akka silaa jalqaba nu kaastan amantii lafa tanaati amantii gurraacha Afrikaa kanaati jechuudha. Amantii silaa bu'uurumarraahuu gurraachi Afrikaadhaa ittiin wal qajeelchaa ture amantii waaqeffannaa waan ta'eef amantii biyya tanaa waan ta'eef maaliif amantiin kun immoo akkatti addatti tajaajilli akkanaa kun irraa hir'ate waan jedhu asuu isinuu duuttanii jirtanii. Haa ta'u immoo furmaanni waan kanaa maal ta'uutii qabaa waan jedhu akka dhaamsatti waliigala irratti wanni dubbattan hoggaa jiraate irraa nuu dubbattu jechuudha. Tole fayyaa ta'i. Ergaa kana nama dhalootummaarraa nu deeggaranis miseensota keenya dabalatee koreelee keenya dabalatee akkasumas warra naannoo kanarra wajjin jiraannu akka dhaamsatitti wanni silaa jedhu yoo jiraate akkuma namuu beeku amantiin kun waan haaraa uumamee miti. Waan lafa kana jalaa beeku waan warri keenya jiru beeku waan hidda dhaloota keenya keessa jiru namuu kana hin beeka. Waan ammoo akkanatti dhalootummaarraa qabnu wanni silaa nuti jechaa jirru waan dhaloota keenyati hojii sagantaa geggeessaa jirra, hojii sirnaa geggeessaa jirra. Sirna silaa dhaloonni kun qabu, sirna silaa gurraachi kun qabu bakkatti deebisnee safuu fi safeeffannaan hawaasa kanaa lafa qabatee namni akka namaatitti nama ta'ee akka jiraatu waan silaa nama tokko barbaachisu guuttatee dhaloonni kun akka jiraatu akka sabaatittis akka horteetittis akkuma immoo biyyaatitti sochii akkasiitirra jirra. Namuu san beekee ololowwan warri dhaloota kanas hin jaalanne warri dachee kanarra nuti jiraachuu keenya hin barbaanne waan silaa olola isaan oofaniin sobamnee obboloota keenya amantii kamiitinuu wal dhabuullee akka hin qabne waan goonu hundumaa bifa gorsa of keessaa qabuun bifa obsa of keessaa qabuun akka dhaloota keenyaaf ta'utti
itti tajaajilamaa koreeleen keenyallee obsa kanaan dura obsinee waa baay'ee ceenee jirra ammallee sirriitti obsinee waan baay'ee ce'uu akka qabnu hin dhaamaa. Hawaasa keenya naannoo kanaatiin immoo nuti ilmaan keessanii abboonni keenya obboleeyyan keenya haadholiin keenya warri silaa wajjin jirru akkuma jirutti ta'ee warri immoo amantii biraa jala jiru dhaloota tokko ta'uu beekee akka dhalootatitti warra silaa hidda walitti qabu warra silaa dhalootummaa walitti qabu ta'uu beekee waan silaa namni ittiin nu guyyoomsu saniin wal dhabdee uumuu akka hin qabaanne jibbiinsa olola namoota garaagaraatiin warra amantii ofii eegsifachuudhaa dhiibbaa amantii geggeessuudhaaf warra socho'aniin warra nageenya saba kanaa warra nageenya dhaloota kanaa hin barbaanneen sobamnee wanni tokko tokko akka hin kaane akka akkasitti wal hubachaa deemnu hawaasa keenya naannootti dhaamna. Gama mootummaatiin immoo heerri biyya kanaa heera biyya kanaati namuu heera biyya kanaa jalatti bulaa jira. Dhaabbilee kamuu yoo ta'e nama kamuu yoo ta'e heera biyya kanaatiin bulaa jirra. Waan heerri biyya kanaa jaarmiyaa tokkoof yookiin dhaabbata amantii tokkoof eeyyamu nu guutullee akka qabu maaliifii sababa asiin waan kana nu guutuu dhiisuudhaan karaa biraa immoo warreen dhiibbaa amantii kanaa qaban warri jaalala amantii kanaa hin qabne geggeessaniin walitti bu'iinsi geggeessitoota naannoo kanaa fi geggeessitoota keenya yookiin koreelee keenya wajjin akka hin uumamne wanni kun waan xiyyeeffannoo lallaallamee furmaanni itti kennamuu qabu. Hawaasni keenya bal'aan dhaloonni keenya bal'aan illee waan kana waan nurraa beekuu qabu. Nuti dhaloota tokko walii yaammannaa waliin jiraannaa namni akka namaatitti bakka jirutti jaalalaaf gammachuu qabaatee kabajaa walii qabaatee sirna qabaatee qajeelfama qabaatee qajeelfama saniin immoo bubbaasee wal galchee jiraachuun akka seera sallaallee namuu xiyyeeffannoodhaan quba nu qabaatee deeggarsa akka hawaasaatti nu gochuu qaba. Hawaasni keenya akka nu godhu akkasumas qaamni mootummaallee deeggarsa heerri biyya kanaa lafa kaa'ee jiru san akka nu guutu waamicha goonaa. Maaliif jennaani akkumatu jalqaba irratti kaaste magaalaa tokko keessatti amantii wal fakkaataadha lafa iddoowwan garaagaraatii kennuun tajaajilli bifa ispoonsarummaatiin darbee osoo kennamaa jiru qaama amantii biraa tokko immoo akka amantiitti ilaalu dadhabuudhaan tajaajila isa xiqqaa dhimma lafaa wal qabatu dhimma bishaan waan tokko tokko guuttachuutiin wal qabatullee galmoonni meeqodoo naannoo sanarra jiranii san guutuu dadhabuun dhiibbaa gara biraan irratti qabaataa. Darbees rakkoowwan kanaan dura akka biyyattiitti bakka baay'eetti uumamaa ture dhimmoota lafa awwaalchaatti wal qabatee namni tokko ni dhalataa ni guddataa ni boqotaa. Gaafa boqote immoo akka qajeelfamaatitti akkuma heera biyya kanaatittu namni sun awwaalamuun ni jiraata. Haa ta'utii rakkoo iddoo awwaalchaatti dhabuutiin wal qabateen kanaan dura rakkoowwan tokko tokko keessattuu aanaa dhabaa bootetti irratti fa'aa miseensi keenya boqachuudhaan rakkoon mudate namoonni beekaa jechuudha. Wanni sun waan nama qaanessaati. Wanni sun akka deebi'ee hin uumamneef qaamni mootummaallee kana xiyyeeffannoo godhee itti deemuun barbaachisaadha. Maaliif heera biyya kanaa sirna biyya kanaa cabsuu hin qabnu. Seera san jala jirra waan ta'eef sanitti hirkateellee qaamoliin tokko tokko isin iddoo awwaalchaa hin qabdanii doorsisni achi duubaan dhufu ni jira jechuudha. Nuti warra doorsisa akkasii cabsee bira darbine maaliif namni gaafa jiru ofii boo'aa walii boohaa wal jiraachisaa wal kabajaa gaafa duute iddoo awwaalchaa dhabdaadhaan doorsisa akkasiitiin dhaloonni har'a akka galmaatitti ijaarramee akka jaarmaatti ijaarramee akkanatti quba wal qabu kun sodaadhaan illee doorsisa akkasiitiin illee waan duubatti deebi'u hin fakkaatu. Haa ta'utii waan heerri biyya kanaa waan immoo safuun nuti biyya kanaa duudhumti biyya kanaa hawaasa keessa jiru san
eeyyamu kana waan akkasiirree nu guutuu fi guuttachuun barbaachisaa akka ta'e beekame deeggarsi gama saniin taasifamuu qaba. Maaliif akka salphaa miti jechuudha akka itti ijaaramne barnoota amantii wal barsiisnu qabna. Adeemsa ittiin diinagdee warra keenyaa akka jaarmiyaatti dhaabbanni kun horatee deemu qabna. Kana keessatti barsiisonni nuti irra oomishachaa jirru, barnoonni nuti irra wal barsiisaa jirru waan nu utubee akka dhalootaatti nu dhaabee waanan ofii hawwisannaa biraatti illee hawwee akka jiraatuuf barnoota barachaa jirra. Barnoota saniin immoo jiraanna. Wanni barnoota inni barannu heera warra keenyaati. Heera Oromoon gaafa jiru lafa nuu kaa'e baranna. Heerota akkasii kana immoo utubnee wal barsiisnee dhaloota keenya biraan gahuun barbaachisaadha. Saniif sochii akkasiitti jirra. Darbee qajeelfamoota dhalootummaarraa akka dhalootaatti qabnu san hojjechaa jirra waan ta'eef namni akka sanitti nu hubatee sirni cabuudhaan Oromoon akka cabe akkam akka ta'e namuu ni beeka. Gatiin namaa wallaallamee namni akka namaa itti ilaalamuu dhabee haga bineensatti gadi ilaalamuun tajaajilli nama tokko guutamuu dadhabee rakkoowwan garaagaraa dhaloota kanatti dhufaa deemuun sirna irraa cabuudha, heera ofii dhabuudha, qajeelfama ofii jala yaa'uu dadhabuudha. Kanaaf akka dhalootaatti qajeelfama keenyatti deebinee heera keenyatti deebinee ittiin wal qajeelchinee ittiin jiraannee deemuu qabna waan jedhuun dhaloota keenya warra galma jiruufis warra immoo Ayyee galatoomi waan silaa nu kaastee waan bal'aa nu kaasteetiin jira jechuudha. Yaa ta'uti tajaajila silaa gama mootummaatirraan argachuu qabu akkuma jirutti tahee tajaajila otoo argachuutii qaburraa bira darbee yerootti dararriin galmoota tokko tokkorra gahuutu jira jechuudha. Maaliif haala silaa sochii gidduu gala kaabaa kana keessa jiru yeroo odeeffanne keessatti galmoota garaagaraa seenuudhaan silaa qaamni mootummaa yerootti uguruudhaan kaaniidhuudhaan kaan silaa reebicha garaagaraa bakkeen armaan dura irratti gaggeessaa turanillee waan jiruufi sana odeeffachaatii kan turreedha jechuudha. Ammallee baatii kana keessa galma hundee ganamaa kan koonyaa silaa abootee keessatti argamu gaafa silaa guyyaa 5 wirtuu barnoota amantii waaqeffannaadhaan osoo barachaatii jiranuu halkan keessaa itti seenuudhaan waaqeffattoota fidanii kan deemanidha jechuudha qaamni mootummaadha. Asuu silaa gama tajaajilaatiin mootummaa biraan guutamuu qabu wantoonni akkasii jedhamee komiin osoo ka'aatii jiru dabalata immoo wantoonni akkanaa kun mudachuun maalirraa ka'eeti waan jedhu sana maaliif yeroo baay'ee hin baay'atee jechuudha. Giddugaloota shanan qabnu kana keessa giddugala kaabaa kana keessatti waaqeffattoota dararuun haalan kan jiru jechuudha. Maaliif giddugaloota jiran keessa giddugaleessaa fudhanne giddugaloota bahaa hoggaa fudhanne sochiin amantii waaqeffannaa haala bareeda ta'een haga beeknutti rakkoo tokko malee amantii waaqeffannaa kan gaggeeffamaa jirudha jechuudha. Asitti immoo giddugaloota birootirraa addatti yeroo baay'ee waaqeffattoota dararuun ni mul'ata. Almaa walumaanuu argaa jirru kun immoo maaliif waan jedhu kana mee irraa ogaanuu dubbattan bareeda ta'a jechuudha. Maaliif namni waan kana beekuutii qaba jechuudha. Maaliif warri kun warra amantiiti. Hojii amantii hojjeta. Amantiin kun immoo amantii lafa tanaatii jennee durumaa'uu kaasnee jirra. Saniif maaliif waan jedhu kana mee irraa nu dubbadda. Tole gaaffii bareedaadha. Waan silaa namni keenya dhaloonni keenya walii jiraannu kun sirriitti beekuu qabu jechuudha bakki suni. Maaliif jennaan galmoota keenya seenuun bara kana haala nageenyaa carraa haala nageenyaa naannoo kanarra jirutti fayyadamee namni dhiibbawwan garaagaraa geessisuudhaaf sochii garaagaraa itti ture jechuudha. Kunis galmoota keenya hedduu seenanii xalaa tokko malee sakatta'uun akka barbaadanitti miseensa keenya qabanii hidhuun sababii shakkii jedhu qofaan miseensa keenya hedduu galmoota keenya hedduu seenanii miseensa keenya hedduun hidhamee ture jechuudha. Haga ammaallee haga afgaaffii walii gochaa jiru kanatti miseensonni galma hidha bobooteetirraa wiirtuu barnoota amantichaatirra warra jiran namoota 26 hidhanii namoota san keessaa
ammallee naannoo namoota 12 waajjira poolisii magaalaa Ejereetti argamaa jechuudha. Darbee sochii sochoonu keessatti miseensa keenya sababa irra caalaa miseensa keenyaa dargaggeessa ta'e. Akkasumas wanni nuti himannu, wanni nuti yaammannu waan silaa dhalootummaadhaan wal qabatu, waan keessattuu oromummaadhaan wal qabatu, sagantaa gurraachota kanaati jennee jala sararree waan silaa namatti nu doorsisu san bira waan dabarreefi dhiibbawwan garaagaraa callisaniituma shakkuun taatee ta'aa jirudha. Dhiibbaa san immoo addatti warri gochaa jiru warra sirna kana qajeelfama kana hin jaalanneedha. Maaliifii qaamni mootummaatis yoo ta'e qaamni mootummaa qajeelfama mootummaa akkas hin jedhu waan ta'eef qaamni mootummaa tokko kan lafa taa'eef immoo qajeelfama biyyattii kan bahe san qixa tokkoon ilaalee tajaajiluudha. Achi keessan garuu warri amantii ofii amantii kiyya qofti haa jiraatu jedhu dhiibbawwan akkanaa taasisaa jira jechuudha. Ifatti wanni mul'atu ni jira. Warra akkasiiti jechuudha warri dadhabame. Warri sun immoo boruu sin dhiisoo innaan hin dhiisanii jechuudha. Haga seerri biyyattii heerri biyyattii amma jiru kun sirriitti waan san irratti sirreeffama hin laannetti warra san qulqulleessee haga seeraan dhiyeessinetti taateen kun taatuma oolaa jechuudha guyyaa guyyaadhaan. Maaliifii sababa shakkii jedhu qofaan galma amantii waaqeffannaa seenanii bananii qabeenya isaallee miseensa guutuu keessaa hidhuudhaan galma banaa dhiisuun qabeenya dhaabbata kanaa balaarra buusuun ni mul'ata. Miseensi namaa hin hidhamaa hin ba'a rakkoon qabu qabeenyi dhaabbanni kun immoo qabu. Galmoonni har'a 40 jennee yaammannu kun qabeenya guddaa qaba. Qabeenyi kun gaafa akka sanitti galmi banaa dhiifamee saammame waan biraatti ta'a. Darbee sochii sochoonu keessatti nuti koreeleen keenya miseensa bal'aa to'achuu hin dandeechuu amanaadhaa kallattii garaagaraatiin dhufa. Koreeleen keenya garuu irra caalan wanti sirriitti irraa dubbachuu qabnu ofitti amanamummaa guutuudhaan hojii dhaabbanni kun itti kenne hojii amantii dhaloota kanaa hojjechaa jira jechuudha. Haala silaa dambii fi qajeelfama dhaabbanni kun qabuun, dambii keessoo dhaabbanni kun qabuun, akkasumas dambii keessoo galmoonni fi caasaaleen keenya jiran qabaniin hojiiwwan san raawwachaa jira. Hojii raawwatamu kana keessatti waan biraa itti maxxansuudhaan miseensa keenya dararuun ni mul'ata jechuudha. Sun immoo akka itti hafuu danda'u jalqaba warri seera biyyattii kabachiisuu irra jiru dhaabbilee amantii biyya kana keessa jiran ija tokkoon laaluun qixa tokkoon laaluun murteessaadha. Darbees dhaabbata amantii ta'uu keenya osoo waajjiraalee hundatti galee jiru osoo qaamni beekuu qabu hundi beekuu dhiibbawwan akkasii yoo raawwatan xiqqoo rakkoo ta'a waan ta'eef rakkoo bira darbee walitti bu'iinsa hawaasummaa walitti bu'iinsa amantii illee uumuu danda'a. San hambisuudhaaf dursa namoonni caasaa mootummaa keessa taa'anii amantii ofii qofti akka jiraatu fedhuudhaan amantiilee biraati irratti dhiibbaa gaggeessan osoo of sirreessanii qaamni isaan hoogganullee waan sana osoo ilaalee sirreessee kuni dhaamsa. Miseensonni keenyas keessattuu koreeleen keenya hojii jaarmiyaa kanaa hojii qajeelfama keenyaan wal qabate akka hojjetu kanaan durallee akkasitti hojjechaa turanii akkasanitti beekna. Ammallee san cimsanii hojii jaarmiyaa kanaa jabeessanii irratti akka hojjetan. Darbees waan kamuu bifa jabina of keessaa qabuun, bifa jaalala of keessaa qabuun, bifa dhalootummaa of keessaa qabuun ija akkasiitiin ilaalee namni silaa dhalootummaa walitti qabnu jedhu kamuu akkasitti nu hubatee dararriiwwan nurratti deemaa jiru kana hawaasni keenya bal'aan illee akkasanitti nurraa quba qabaatee warri silaa waan kana nurratti raawwatanis boruu har'a miti wanni hundumtuu
akkanani fedhe qofan jiraadhaaf osoo hin taane akka hawaasni bal'aan fedhii hawaasa bal'aa kanatti eeggatamee wanni hojjetamu kamuu hojjetama waan ta'eef darbees heerri biyya kanaatiif dhugaan dhaloota kanaa immoo ni mo'ata ni injifata maaliif dhugaa qabna wanni biraa sagantaa namaatti hin dabarree qe'ee namaatti hin dabarree qabeenya namaatti hin dabarree wanni nu hojjetan waan dhaloota keenyatiin hojjenna inni waan silaa hawaasni keenya bal'aan itti tajaajilamu hin qaba jennee hojjenne waan hojjenne kana keessatti osoo itti galateeffamuu qabnu osoo silaa dhalootni kun eebba dhaloota jiru kanatti gochuu qabu taateewwan akkasii waan silaa heerri biyya kanaattis hin deeggarre waan silaa safuun oromummaan qabdu sun illee hin deeggarre raawwachuun waan biraati waan ta'eef namoonni waan akkasii dararriiwwan akkasii geggeessan akka nurraa dhaabbatan maqaa dhaloota kanaatiin nan gaafadhaa. Darbees nuti wanni sirriitti beekuu qabnu warri waan akkasii irratti raawwata wanni beekuu qabnu sagantaa kana yeroo hedduudhaaf yaallamee balleessuun hin danda'amu. Hidda dhaloota kanaa keessa jira. Dhiigni dhaloota kanaa sagantaa kanaa wal beeka. Akka sanitti namuu hubatee eegumsa amantii tokkoof godhu nu gochuu akka qabu mootummaan dararriiwwan gama saniitiin irraa deemu miseensonni keenya hidhamanii jiran illee hiikkatanii miseensonni keenya bobbii garaagaraa taasisan shakkii tokko malee akka bobba'aniif san akka nu hubatan waamicha goonaa aguma kanarraa dubbadhaa jechuudha dhimma nageenya fi haala amma jiru kana wal qabate. Hayyee fayyaa ta'ee waan silaa ka'uudhaa qabu nu kaasteetiin jirta. Haa ta'uti malee dabalataan waan silaa nu kaasuudhaa qabdu isii dabala jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee atuu wanni ati tutteen jiraachuudha yeroo baay'ee amantii waaqeffannaa keessatti dargaggeessa baay'ata. Maali dargaggeessi waan jedhu fa'aa yeroo inni itti qaamota sanirraa ka'utu jira. Haa ta'uti immoo halkan maaf wal geessuufaan bakki itti jedhamtu jiraachuudha. Hagaa irraa odeeffanneerra maaliif halkan wal geessu? Sambira darbee aanaalee garaagaraa irraa yookaan immoo gandoota garaagaraa irraa maaliif ganda kana keessa dhuftu jedhamtu jiraachuudha. Maaliif biyya kana keessatti hoggaa agarre immoo amantiin biroo biyyoota biraatiin walitti dhufanii sagantaa isaa gaggeeffachaa otoo jiru asitti yookaan godina tokko keessatti gandi maaliif walitti dhufaa bakka fa'aa jedhamutu jira waan ta'eef suni maali waan jiru kanallee kanaan namni sirriitti hubachuu akka qabuuf maaliif halkan gaggeeffamaa bakka jedhu kana. Dabalata immoo aanaa garaagaraatirra maaliif walitti dhuftanii baay'ee yeroo namni gaafiiwwan garaagaraatiin itti nama rakkisantu jira waan ta'eef kanaafillee akka silaa namni itti hubachuu qabu waan jettanii yaaddan osoo nu dubbattanii. Dambii kana sirriitti wanni namni illee beekuu qabu adeemsa biyya kana keessa wajjin jirruutti dhaabbanni amantii tokko yeroo naa ta'a jedhetti namni amanaan tokko yeroo sagantaa san qajeelfama san nan baradha nan gaggeeffadha jedhe ni gaggeeffata jechuudha. Kun waan baay'ee fagaatu miti. Haa ta'u wanni baay'ee nama haala biyya kanaa keessatti xiqqoo ishee sirrii namatti dhaga'amu ni jira jechuudha. Miseensota keenya hordofaa keenya gandarraa aanaa tokko keessa ta'ee gandarraa ganda kanatti maa dhufte barsiisota qabna barsiisota leenjisaa jirra wiirtuu barnootaa qabna wiirtuu barnootaa jaha qabna akka fakkeenyaaf akka wiirtuu salaalee kanatti filanne. Wiirtuun barnootaa kun barsiisota oomisha. Barsiisonni oomishame kun immoo taa'uudhaaf miti kan oomishame deemee barsiisa. Dirqama ganda itti dhaladhe keessa taa'ee wanni hojjetu hin jiru. Bakka gahee barsiisuu qabu kamuu barsiisuudhaaf kan namni sun eebbifameef bobbaafameef waan barate kana barsiisuudhaaf. Haa ta'u garuu gandarraa gandatti maa ceeta. Gama amantii biraatiin gaafa laalu garuu naannoorraa naannottuu ceet as dhufaa jechuudha. Namni maa dhufte jedhee gaafate hin jiru. Miseensota keenya aanarraa aanatti maa deemta? Akka fakkeenyatti wiirtuu qabna. Wiirtuu salaalee kanarratti koonyaaleen as jiran shanan walitti dhufee guyyaa marii qabu jira. Guyyaa marii akkanaa kana dirqama iskaappii yookiin waan biraatiin gaggeessuun qabu walitti dhufuun dirqama. Wanni sun yoo ala fakkaatu illee
akkuma kanaan dura dhaloota kana gandaan adda qooduudhaan ganda gandatti hambisanii namni mataa gandummaatiin ijaarramee dhaloonni kun tasgabbaa'ee akka hin jiraanne warra fedhu qabutu gaaffii akkasii faa kaasa dhiyeessa malee dhaloonni kun as qofa miti giddugaloota biraa deemnee godina biraatti miti naannoo biraatti ceenee galmi keenya banamee jira. Koreeliin keenya illee irratti hirmaatee isaan biratti fa'aa argamee jira. Naannoo Oromiyaa keessatti qofa osoo hin taane haga naannoo Amaaraa deemuudhaan uummattoota kibbaa keessatti galmoota hedduu Gambeellatti darbee Beenishaangul Gumuzitti galmi banamee jira jechuudha. As qofa miti biyya alaa keessatti galmi akka galma Torontoo fa'a banamee jira jechuudha. Kanarratti sochii akkanaatirra osoo jiru namni asii gandatti walitti hin dhufinaa ganda kana maal barbaadda jechuun waan hin fakkaanne jechuudha. Wanni akkasii boruufillee waan nu oofsisuu miti. Maaliif akka miseensaatti koreen keenya xalayaa qaama amantii ta'uusaa, koree amantii ta'uusaa, barsiisaa amantii ta'uusaa harkaa qaba. Waraqaa eenyummaa ni qaba. Miseensi keenya bal'aa waan ta'eef nuti miseensa guutuudha waraqaa eenyummaa ni kennaa miti. Koreeleen teenya bobbaatu garuu waraqaa eenyummaa qabatee socho'aati. Namni waraqaa sallaalee dhaabbata amantiitii miti jedhee adda baafatee deeggarsa gochuu qabu gochuudha malee dargaggeeyyiidhaan gaggeeffamtaa jennaan dhuguma jaarmiyaan humna qabu jaarmiyaan ol jedhu biyya kana keessatti jaarmiyaaleen amantii hedduun dargaggeessumaan gaggeeffama. Hordofaan akka hordofaatitti harmooliin keenya abbootiin keenya maanguddoon itti qabnu hordofaa ta'ee jiraachuu danda'a. Gama gaggeessummaatiin garuu dargaggeeyyuma akka nuyi kana gaggeessaa jira dhaabbilee amantii kam keessatti sannamu sirriitti beekuu qaba. Hordoftoonni keenya nu qofaa'ee jennaani nu qofa miti. Abbootii qabnaa, harmoolii qabnaa, obboleeyyan qabnaa namoota isaan jedhan kana akka gaggeessummaatti dargaggeeyyaa haa ta'u malee namni hundumtuu guutuudha jaarmiyaan kun. Sochii akkasii gaggeessaa jira. Akka namni itti hubatee dargaggeessa qofa wanni jedhu sun hin jiru. Dargaggeessa haa baay'atu malee dargaggeessi bifa gaggeessummaatiin haa socho'u humna haa qabaatu malee namoonni nuti abboota keenya tajaajiluu illee ni qabna. Abboota keenya narraa bakka kanaa deemaa jennee hin erginu dargaggeeyyii kana ergina. Abboonni keenya garuu bakka jiranitti bakka itti dhiyaatutti galma isaaniitti argamanii galma isaanii tajaajilanii dhaloota isaanii barsiisaa jiru. Isaan qofa miti sochii bal'aa taasisuudhaan maanguddoolee hedduun barnoota kan nu barsiisanii qajeelfama kana lafa nu qabsiisan hinuma jiru. Dargaggeessa qofaanii miti kan gaggeeffamaa jiru jechuu barbaadeetiin akka itti namni nu hubate sun bu'uura irraa dogongora qabaadha. Maaliif asitti namni biraa akka barbaadees irratti sagantaa isaa yeroo barbaade gaggeeffata. Ati garuu sa'aatii kana sii daangessaa hin danda'amu jechuudha. Qajeelfama amantii keessa seenuun heera biyya kanaatiin illee nama gaafachiisa. Nullee san beekneet qajeelfama keenya dambii keessoo keenyaa haala galmoonni keenyatti socho'an haala itti qajeelfama amantii keenya san itti wal barsiisnu nutu harkaa qaba. San namni akkasitti nu hubachuu qabaadha kan hin jedhu jechuudha. Hayyee horii bulii fayyaa tahii dhaloota kee tajaajilu ta'ii siin jenna. Tole turtiin hojii gaggeessaa giddu gala kaabaa obbo Taamiruu Barakaa wajjin taasisne kan guyyaa irraa kana fakkaata. Saniif yeroo itti aanutti immoo haalota sila amantii waaqeffannaa dhagduu kaabaa kanatti maal fakkaatu jedhu kutaa itti aanu qabannee isin dhiyaannutti kan guyyaa irraa kana fakkaata. Horaa bulaa keessan ergaddaa keessan elmaddaa isiniin jennaa fayyaa ta'a.